bu'aa qabaachuu isaarra walii galee rakkoota tokkoo gama misooma sululaatiin jirtu immoo furaa deemuun barbaachisaadha. Akka baranaatti wanti qabanne waan guddaadha. Aanaa Fadis araddoota 19 qabnu irratti magaalaa 2 qabnu irratti zoonii misooma sululaa yookaan zoonii qabeenya uumamaa, zoonii wabii nyaataa, zoonii misooma midhaanii jennee akka zooniin keenya fakkaattutti adda qoonnee deemaa jirra jecha. Misoomni qabannee eessarratti hojjenne immoo amata amatatti garsiisuu dandeenya. Waan silaa qullaa yeroo hunda namni laalee irraa barachuu danda'u akka aanota biraa fakkeenya godhannee deemaa turre sun aanaa keenyatti kennee araddaa kamtu misooma sululaatiin ba'uu danda'a jennee isa san qabannee itti deemaa jirra waan ta'eef nuuf milkaa'a jennee yaadda. Kana baay'ee dhaalattuun naannoo jireenya jijjiirama yeroo gabaabaa ture jechuudha. Bu'aan sululli hanga jiruun namaa jiru sululli hin dhaabbatu kanuma qabadhaa. Misoomni sululaa gonkumaa wali dhaabbataa ijaarame ilaalchi maannurraan dhaabbanne ilaalchatanii keenya sululli dachiin gabbisuus keenya bosonni fooyya'us keenyuma jechuudha. Soo ija kanaan laallee keessattuu bu'aan sululaa aanaan Fadis amata 4-5 dura dheerata kan qabu. Keessa nagaa marqullee keessa irra salanqaa buggaa tokkoon waa'ee dheeraa sanitti himu jechuudha. Watarteebilii dabaluun isaa bu'aan isaa maali kan jiru. Jiru namaaf fida asirreessu nama jechuudha. Dura garuu sirreessuudhaaf rakkoon sun addaan ba'u qaba. Takka 2-3-4 rakkoon addaa xiyyaa tanayyee irra walii galee akkaataa xiyya irrattis walii galee lafaa kanaan wanni kan tokkollee hin jiru jechuudha. Inni biraa sochii hojii qabeenya uumamaa bareeda guddaa biiliyoonatti lakkaa'ama ta'uu isaa sirrii qabadha. Inni biraa jireenya uummataa iddootti ilaala jennee oomishaaf oomishtummaan uummataa isa kana malee guddachuu hin danda'u. Hanga lafa qonnutti hanga lafatti haajomnutti hojii qabeenya uumamaa hadiifnu yoo lafatti haajomnu waan qofa dhiifna jechuudha. Albuuda hin qabnu, nadaajii hin qabnu, galiin keenya guddaan kan irraa argamu, harki uummata keenyaa guddaan parsantii 85 ol qonnaa fi qonnaan gateetti horsee bulaa hanga ta'etti dhiiroo yoo mafuura fudhannaa hajuu sammuu nama tokkoo keessallee dhufuu hin qabu jechuudha. Miidhama qaban iddoo hallayyaas haa ta'u algeelis haa ta'u akkasumatti immas immoo ogummaa adda addaatiin fayyadamnee yoo kan hin yoo taate dhugaa dubbachuudhaaf aanaa keenya araddaa keessan hanqina roobaatii irraa baasuu dandeenya jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bu'aa isaa jireenya waan beekan ture. Uummanni keenya dhimma sululaa osoo hin beekne hojjechaa ture jechuudha. Garuu mokkaana keenyatti qabatamatti iddoo qonnaan bulaa kun sululatti hojjetu maddi xiqqaalleen bahuu eegalee jira jechuudha. Fakkeenya ilaallee kan jiru taatee nagee marqullee keessatti bishaan kun dhaabbatee jiru taatee dhaabbatamaan maddii bahaa jira jechuudha. Kanaaf harka keenyaan waa hedduu kan hojjennu yoo taate waa hedduus baasuu dandeenya jechuudha. Rooba fagaatee jiru kanallee dhiheessuus dandeenya jechuudha. Kanaaf kaayyoo sululaa kana sirriitti beekuu danda'uu qabna jechuudha. Itti amanuu qabna jechuudha. Ogummaan deeggarree hojjetaan qonnaa isin keessa jira. Ogeessi isin keessa jirra. Akkasumatti wal dubbistanii kan ogummaan deeggarree kan deemnu yoo taate aan dhugaa dubbachuudhaaf akkaanaa keenyaatti roobaas haa ta'u oomishaa fi oomishtummaa hojjechaa dabaluu keessatti sululli gahee guddaa qaba waan ta'eef tokko beeknee jiidha qusachuu dhiisuu qabatee biyya keenya akkanii fi karaa biraan deemu taasisuu keessatti hundi keenyaa barbaachisummaa sululaa beeknee akka atumaarraas dhufnee hojjechaa jirru kana namni cuftii itti amanee dubartoonni keenya waan beekaniif dargaggeessi keenya abbootiin keenya namoota waan qabnu gabbaanee kan hojjennu taate aan dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo hanqina nyaataa keessaas bahuu dandeenya jechuudha. Rakkoo roobaa keessaas bahuu dandeenya. Hulaachuun jireenya keenyaa jettanii qaama qalbiin fudhattanii akka amma baatan kaatti bakka takkaa jechuudha. Dargaggeessi nafnee abbaan hin nafne sheen hin nafne haroon keenya nafne hedduun dhufanii jiranii. Keessattuu dargaggeeyyii hojii dhagayyii fuuldura nutis hojii hedduu irratti hojjechuuf waan karoorfannee jiru. Isinis qophaa'inaa amma qabdan kana daran cabsitanii dhumuu danda'uu qabdan. Sulula keenya kunuunsuun hojjechuu qofaa miti amma ka barbaannu. Kaayyoon sululaa
amata kanaas as dalaydee amataas yoo tumatti deebitee manu gaamu kunuunso biqiltuu dhaabu biqiltoota akkam taa'amu kan namni irraa waa nyaatu akkam jettan kanneen kunuunsinu kanaa waa beeku jechuu Adara ilman ko kandira galati Armi Oromia nuko majaji Adara ilman ko kandira galati Armi ujumbona Armi muhambona Armi ndugwezi najati Adara ilman ko kandira galati Armi Oromia nuko majaji Adara ilman ko kandira galati Amnu jumbona dari muhambona Amnu jumbona dari muhambona Apa nakama ko narati jitani nandu midinadi Apa nakama ko narratti jirtanii nan dubbisina jetti. Yeroo isaa eeggatee bokkaarroo fuudha buun maali sababni isaa bosona manca'ee bakkatti deebisu beefi qorichiisa. Yeroo isaa eeggatee roobni roobuu dhabuun maali sababni isaa bosona manca'ee bakkatti deebisu beefi qorichiisa. Bishaan taajisu bishaan yaa'u kaasa bishaan taajisu bishaan yaa'u kaasa haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu haa kunuunsinu. Bosona hakununsinu Oromia tindaha hamisomsinu Oromia tindaha hamisomsinu Adara ilman ko kandira galati Armi Oromia nuku
mantai gari te kula tandu iftarza ma mil wal bidala lami go milana bosani mantai gari te kula kamoji bayate muti budemina kamoji bayate muti budemina rakota na puru bikitu gadami hayu sudura rakota na puru bikitu gadami hayu sudura akunu sinu wasana akunu sinu wasana akunu sinu wasana akunu sinu Oromia tinya abisobsinu Oromia tinya abisobsinu Logale dole jiro jolumada dawa gorre nama faro arba bi wala la boda la badi gate gamana gama
Lajirenya gaba sulukare balate kamati bagane amile dorgom solite omu bayani kenya walidadane sulula balla kaise arohara kayara tarare milage nedagara Chubutoni yadadaogu jiroto mara Sura balla kaise arohara Kayara tarare filake nedagara Chubutoni yadadaogu jiroto mara Walega afarin kabdura da chundolo Walega abada dedo Walega takare ambega Walega sir gandai tega Walega yamamdo watega Walega site olane yoni
keera keera jedha. Murtii guutooti saniin calankoo lolaati deema kabsuulee bara hanga heedir mandi heetil godhuuf deema fororoo Buusela galaanaan firii godhuuf deema fororoo hanga heedir mandi heetil godhuuf deema fororoo ifaan gaase bariinaan shir jedhuuf deema fororoo duudhokkee korsu eegna erga caamee lafti kooree tollaan tollaan biyyi kooree sanyii kan nyaatu bineensa dhigee galchaan sun gameessa waatolee maan jenne keeroo waatolee egaa milkiin galee sanyiin of kalee waatolee maan jenne keeroo waatolee egaa milkiin galee sanyiin of kalee. Guutuu kootu mirre chaafne gurbeelee chahurre murtii guutuu kootu mirre chaafne gurbeelee chahurre yaa gurbeelee sadii. bal'aa kan gaggeessanii jiru ta'uu isaati. Kanaa wajjin wal qabsiisee daagaa biyyeetis akkasumatti daagaa dhagaatii biyyee daagaa dhakaa irratti hojjechuudhaan istiraakchara garaagaraa hojjechuudhaan kan hojjechaa ture ta'uusaa ni yaadatama. Haa ta'uuti hojii kana egaa qophii gahaa taasifnee fi sochii bal'aa gaggeessinee hojii karoora keenya parsantii haga ammaatti sulula kana egaa ji'a tokko dabarsinee jira parsantii 90 ol kan ta'u. Akkaana keenyatti hojjennee kan jiru ta'uu isaati. Kana egaa hojii fiizikaalaa yeroo bunaa kan hojjenne hojii misooma qophii biqiltuutii fi hojii ashaaraa magariisaa fi idileedhaan deeggaruudhaaf
ashaaraa magariisaatii fi idileedhaanis biqiltuu ka'aanaatti karoorri keenya miliyoona 12 ni qopheessine jennee iddoo adda addaatti miliyoona 12 ni qopheessine jennee karoorfamee jira. Biqiltuu kanaas biqiltuu gosa adda addaa MPT yookaanis multipurpose tree biqiltuu hundagaleessa kan jedhamu biqiltuu miliyoona 6 qopheessuuf karoorfamee jira. Kan bosonaa immoo miliyoona 3,500 akkasumatti illee biqiltuu muduraa miliyoona 2 qopheessuudhaaf kan karoorfanne miliyoona 2,500 karoorfanne yeroo ammaan kana biqiltuu kanaas parsantii 60 ol hanga parsantii 75tti yeroo ammaa kana qopheessine haala gahaadhaan kan dhaabbiidhaaf qopheessaa jiru ta'uu isaati. Hojii kunis bal'inaan buufata biqiltuu qabnu sadii irratti adda qoqqoodnee karooraas baafnee fi cimaan kan itti sosohaa jiru ta'uu isaati. Akkuma walii galaatti hojii ashaaraa magariisaatii fi idilee dhaabbii tokko milkeessuudhaaf haala gaariin biqiltuu hojiilee yeroo bonaa keessatti gannaan bakka buufnee hojii baay'ee kalaqeen tokko milkeessuudhaaf haala cimaadhaan qindoomina gaariidhaan kan itti socho'aa jiru ta'uu isaati walii galatti. Bishaan taakisu bishaan yaa'u kaasaa haawal kakaasaa bosona manjayii bakka deebisaa haawal kakaasaa bosona manjayii bakka deebisaa. Barana bara 2014 kana keessatti hojjennee sadarkaa aanaatti sosochii leenjii hojjetaa misoomaa fi kaabinee araddaa hunda bifa hawwaniga kennee booda boqonnaa qophii irratti leenjii bilchaataa sadarkaa aanaatti kennan. Kanatti aansuudhaan sadarkaa aanattis qaama dhimmi ilaalu hunda gaggeessaa aanaa hojii dabalatee sosochii egaa kennee booda karaa hojii misoomaa bal'inaan seenne jechuudha. Haa ta'u sosochiin kun kan aanaa irratti daangee osoo hin taane sadarkaa araddaattis leenjiin gahaan kennamee qophii sulula bara 2014 seenan. Haaluma kanaan keessattuu sululli akka aanaa keenyatti qabnu sululoota duraanii 16 fi haaraa 3 walii gala sulula 19 qabna jechuudha. Kanarratti immoo sululoota kanarratti istiraakcharoota adda addaa daagaa adda addaa kiloomeetira daagaa dhakaa fi daagaa biyyee wal keessa kiloomeetira 7,000 yoo ta'u istiraakcharoota adda addaa jiidha qusatan 200 ol qabna jechuudha. Bifuma kanaan egaa hojiitti seennee koree adda addaa fi to'annaa fi hordoffii sadarkaa gubbaadhaa hanga gadi gooneen hojiin haala gaariirra jira jechuudha. Yeroo kana jennu koree godina wajjinis ta'uudhaan hojii laallee bal'inaan haala gaariirra jira. Kana yeroo jennu sulula eegaluu dura koree qindeessa aanaa qabannee sululli baniinsaa araddoota sadiirra godhame yoo xiqqaate. Fakkeenyaaf sulula badhaatu irratti qarree fi mul'ata irratti sosochii uummataa kakaasuuf baniinsa goonee baniinsi keenya san haamilee uummata keessa godhuudhaan yeroo ammaa kana raawwiin keenya akka aanaatti yeroo fooyyarra jira. Keessattuu parsantaa 90 ol raawwannee jira jechuudha. Soo dhimmi sululaa kana keessattuu barana akka koree teeknikaa aanaa keenya ogeessa keenya wajjin walitti qindoomuudhaan hojiin bu'aa qabeessa hojjetamee jira. Hojiin nama boonsus hojjetamee jira. Kan uummanni illee irraa baratus hojjetamee jira jechuudha. Kana keessatti gaheen hojjetaa ogeessa keenyaa, gaheen koree teeknikaa keenyaa, gaheen koree aanaa keenyaa laayyoo miti. Kun jajjabaachuu qaba, fuulduraas itti fufuu qaba jechuudha. Walii galaatti sulula baranaa irratti wanti adda isa godhu baay'ee jira. Ilaalchi uummataa irratti jijjiiruu irratti bal'inaan hojjetamee jira. Hojjetamuu qofa osoo hin taane hojii qabatamaanis yeroo gabbu'amu hojii fooyyee fi hojii bareedaatu mul'ata jechuudha. Kana wajjin wal qabatee araddoonni barana muuxannoo dabarsanillee hedduutu jira. Kan akka mul'ataanii jiranii qarreen ni jira, badhaatuun jira, diina qaallee amma dhakaa fooyyee hojjechaa jira jechuudha. Agudooran illee daaga biyyee bareedaa hojjetee jira. So kana qofa osoo hin taane dhimmi sululaa kun dhimma amma hojjennee tun yeroo birraa fi osoo taane hojii fiizikaalaa qofaan akka galmaatti ilaaluu osoo hin taane hojii baayoloojikaalaan yoo deeggarame qofa sulula kan jedhamu jechuudha. Aanaa keenya yeroo ammaa kana araddaa aannanii irratti himaataan kanniisaan ijaaramu ni jira sulula keessa sadarkaa gaariirra jira. So araddoota keenya sululoota keenya keessattuu gaaraa fi tuttuqaa namarraa walaba goonee fayyadama dargaggeessaa irratti mirkanaa'uu danda'u qaba jechuudha. Sululli keenya sulula qofa osoo hin taane madda diinagdee dargaggoota keenyaa akka ta'uuf hojjetamaa jira jechuudha. Kana wajjin wal qabatee sochiin jiru haalli jiru akka waliigalaatti fooyyedha.
xiyyeeffannaan addaa immoo to'annaa hordoffii gubbaarraa godhame hojii baayoloojikaalaatiin deeggaramee yoo bu'aa kan fidu taate uummanni waggaa dhuftullee hamileedhaan itti bahaa jechuudha. Kanaaf haalli jiru akka waliigalaatti dhimma suluulaa hubannoon jirullee fooyyeedha. Kanaa waliin immoo ammaas ogeessa keenyaa fi waajjira keenya qindoomnee moor akka bu'aa qabeessa ta'u hojjechuun nurraa eegamaa kan jiru qabna.